Egaa hordoftoota kiyya isin irraa badee jira jechuudha. Sammuu kana dhiifama guddaa isin gaafachaa. Har'aan tana immoo deebi'ee dhufeetiin jira. Akka isin irraa badee quba qaba. Karaa deeme jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maashaallah tabaarakallaa meeshaa gurguree dhuga badee dhufeetiin jira. Hadha meeshaa baay'ee osoo hin ta'in bakka guddaadha jechuudha kuni. Hordoftoonni kiyyaa dhufee sarpiraayiz gootee jirti. Hedduu takka namatti tolaa, hedduu takka nama gammachiisa. Asbeezarraa meeshaa bunaatirra jechuudha. مي سلامة اللي ندقني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم نجاح جرتني ودرستك كي جالة موفي كم جمع كم جرتن فيا كيسني على من نسألني كيسن بلغا في أمات فقط رمضان كم سنجرتنا نبرة بريدة الحمد لله اسم درس بريدة كتير كمان إيه تيان سنو أساس التلفا إيش بخلك كمان قرر ميشات سنجابا سجلتشلا توكو فرق من تعرف تنا قبضي ما شاء الله من تعرفي الله إيش توكو فاتيني توكو فابلا مفاق على من تعرفي كني نبرة كذا كموني بيتن جريدي هذا أشوف منامات إيش بيتن لما كايسا ورده Kasih kumam itu jauh kumam itu turba. Itu langsung keluar ke bawah itu kan. Kumarga kita yo kan mas kamat aja kita ni sini jauh berada. Yo mas kamat apa kata kuda dari tadi sini dari tadi mau pulang berada jadi sudah. Aku mau kartun ini berada. Akan nanti sini di kos ayo saya mau akan nanti ulangannya berada. Pun baru sini hawa dah tahu. Masya Allah kerja. Fireen jaha kun os keessa jira hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtan kana firee lama ajajje rakabootiin qarshii 2,800 galee jira jechuudha. Siniin immootu darzanni isii qarshii 3,000 jechuudha hordoftoota kiyyaa. Itti aansuun immootu kunoo isa kana qarshii 500 meetira isaa hedduu takka bal'aadha. Kunoo tirfii qaba. Tirfiin isaatu akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Gara dubaatiin illee gara cinaatiinis duubaanis tirfii qaba. Akkanis injaa itti aansuun immootu jira. Tiri guddaa jalaa kana qabdi qarshii 600 guddaadha. Kunimmoo qarshii 350. 350. Kun qarshii 1,000 bitee jira maashaallah jedha hundi keessanuu haadha teessaniif sarpiraayiz gochuuf hin dagatinaa isin jaa kunoo asirratti immoo waan kana hundi keessanuu ni beektanii waxa itti baafachuu dandeettanii itti dalaguu dandeettanii maashaalladha. Isa tokkoffaa hordoftoota kiyya gizee baay'ee meeshaa gizee isinitti himu tokkoffaa isaa jechuudha kun ka barreeffama qabu maashaallah hedduu furduudha. Sana feeki ka sadarkaa haga sadiitu jira tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa ka jedhu ka sadaffaa suni baaluma jechuun hin danda'ama. Kun tokkoffaa isaati qarshii 2,300 jechuudha. Sadiin isaa walirratti akkanatti ittillee dalaguu hin danda'anii bishaan garaagaraatti ho'ifachuuf waxii itti baasuuf itti ho'isuuf hedduu namatti tola jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaaf haadhatii yaanaa bitinaan jettee jirti maashaallah. Inni kun hedduu akka siniin hedduu akkanatti tolti hawwataaf sirriitti taate jechuudha. Isaan sinii diqqaan jaalatan waan ta'eef suufraleen akkuma kun osoo itti kana bal'aadha. Asitti immoo teemira qabdi. Teemirri kun waltara jechuudha. Kaartoonii diimaa tokko ni qanasaa kun qarshii 2,800. Teemira kaartoonii tokko misira mootu kun kiiloo 3 jechuudha. Dhiifama kiiloo 3 kwaara 160 kiiloo 4 jechuudha. Inni kun asitti immoo buna kiiloo 8 addaan qooduuf natti fakkaate buna bareedaa ta'e jechuudha. Gizee kan buna bira jiru maashaallah buna baaleeti qarshii 900 galee jira bunni isin jaarrete kiyya. Itti aansuun sinii tana burcuqqoo shaayii tana gimaash naan jettee jirti. Burcuqqoo diizaayinii isii akkanuma jirti maskamachaan qabdu qarshii 550 biteefii jira. Asitti immootu jookii Dubaay akkanuma jira. Burcuqqoolee akkanuma jira. Burcuqqoo firee jaha akkuma suuraa irraa kana jechuudha hordoftoota kiyya. Baasuun dirqama yoo ta'e xiqqoo wal qabee isinitti agarsiisa. Jookichi kunooti. Burcuqqooleen kunooti jechuudha. Kana caalaa hin baasu. Qarshii 3,000 jechuudha hordoftoota kiyya walirratti. Burcuqqoon kun hedduu takka yabbuudha. Akkuma suuraa irraa kana jira jechuudha. Akkan isin jecha amma kallattii maan gara uffataatti isin dabarsa. Uffanni kuni baa'ooniidha. Irraa jalatti illee wal fakkaata diizaayinii kanaan yeroo duraa tokko ni fidaa tureeni. Kana suuraa natti ergite ajajee fideef jechuudha hordoftoota qarshii 2,500. Asitti immoo haadhatii bulee kanatti naan jette qarshii 2,000 shaarbii fi diriyaan irratti obboleeyyan tiyyaammoo wal fakkaataa naan jettee jirti. Kunoo diimaa 2 jechuudha hordoftoota kiyya. Shaarbii isaa wajjin qarshii 2,200 shaarbii fi diriyaan jechuudha. Shaarbiin isallee baay'ee bal'aadha. Garmalee furdaa miti haphiidha garuu bal'aadha sinijaa. Kunoo agartanii shaarbiin kan gubbarraa kana. Akkasii obboleeyyan lamaan wal fakkaataa gootee jirti. Asitti immoo diriyaa baay'ee bareeda ta'e maashaallah. Diriyaan kun ka garmalee haphii tokko ni jira jechuudha. Ka qarshii 3,000 fooyii ni jira. Yeroo dura amma beeku kuni sanyii saniitiin ta'ee tokkoffaadha. Shaakaraa furdaa wayiiti jechuudha. Kanaan ta'ee baay'ee haphiin tokko ni jira sadarkaa lammaffaa hedduu bareeda kun agartanii maashaallah tabaarakallah hedduu takka bareeda gizee hodhisiifamee uffatamu immoo maashaallah isinin jaa kun shaarbii isaati. Shaarbii isaatu diizaayinii isaa laala. Waaw bareedu maashaallah wallahi hedduu bareeda.
hedduu itti gammadan jedheeti yaada. Rabbi umurii isaanii dheeressu. Kun immoo wanni isaati gogoraa isaatiin hodhisiifne akkasumatti na ergifnan jettee jirti. Egaa hordoftoota kee dhiifama jiddumaan sagaleen na jeequ sagaleen ijoollee keessa sagaleen naan irraa haqee bakka kana irratti itti dhuutti jira. Egaa haadha xiyyaa iidaafillee naan jettee ittiin akkuma argaa jirtan kana diriyaa tokkoo fi kuni darbannoo isa guddaadha jechuudha. 1800 darbaa gandoon kukumaaf 400 kukumaaf 200 jira. Akkan isin jecha meeshaa asitti argaa jirtan kana haadha ofiitiif ayyaanaaf inshallah rabbitti nu haa gahu meeshaa kan inni ordarii gootee fi jirti jechuudha. Minxaafi kanallee gadi farrashattee irratti du'aayii haa gootu jette. Kanaaf namoonni barbaadan karaa WhatsAppiitiin heloo jechuu dandeettani. Akkasumas uffata garagaraa shiitii babbareeda na biratti ni argattanii diriyallee uffata shurraabii gubbarallee jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf namoonni barbaadan karaa WhatsAppiitiin koottaa isiniin jecha lakkoofsi kiyya deebiidhaan duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 6 73 heloo jettan argattanii kunoo darbannoo kana meetira 2 jechuudha irraa gubbaan wal fakkaata qarshii 1800 bitee fi jira. Diddiimaa san immoo 2000 akka irra deebiidhaaf itti agarsiisaa jira. Dura isinitti dubbadheen ture. Dikko sagaleen keessa galee jennaan amma irra deebi'uutti jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kubattan abdiin qaba. Namoonni immoo asfiizaa ramadaanaa nu dhaqqaba guyyaa 2-3 keessatti yoo jettan inshallah rabbi naa qarqaaru isiniif ergaa heloo jedha. Warri teemirallee na gaafattan teemirri kiiloo tokko sunni kaashagamee jiru sunni jira. Kanaaf maatii keessanii kaartoon illee yoo isinitti yeroon achi deeme jettan akkanatti kiiloo 3 kiiloo 4 kiiloo 2 erguu dandeettan meeshaa keessa keettanii jechuudha. Akkasumas asfiizaa warri na gaafattan wanni hundi jira jechuudha. Eegisanii jettanii isiniif kan qophaa'u ta'a. Namoonni immoo ayyaanaaf shiroo barbaree na gaafataa jirtan isiniif hin qopheessin ajajaan qopheessina waan ta'eef shiroo barbaree akkana isiniin jaa karaa WhatsAppiitiin heloo jechuu hin dagatinaa. Viidiyoon kiyya gaarraa kana fakkaata ture hedduu takka saawundi dadhabbiitiin viidiyoo waraabee jechuudha. Baay'ee waraabuuf osoo hin taane namoonni firaasha garagaraa na biraa qabdan firaashni keessan isinii bahee jira garuu waan hin fidinii fi viidiyoo hin goone inshallah boruuf ta'an keessatti kan isinii ergutaa jechuudha. Guyyaa 3-4 keessatti inshallah bakka takkatti fida hundi isaatu bahee jira jechuudha. Viidiyoolee isinii godhaa yoo rabbi jedhee kanaafuu obsaan eeggadhaa warri firaasha meeshaa farrashamu kana minxaafi wajjin na jettan. Egaa viidiyoon kiyya kanumaan raawwateetiin jira. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Karaa WhatsAppiitiin heloo jedhaa warra gaafii isinitti ta'e warri na dhaggeeffatan hundi keessanuu galatoomuu ulfaadhaa halkan gaarii.